Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. YouTube'n keenya kun maali? Subscribe'n isaa dhaabatee jira. Kanaafuu YouTube'illeen seera jijjiiree jira. Kanaafuu subscribe gootanii bira dhaabachuu qabdanii. YouTube'illeen seera inni baasee ji'a shaniin booda viidiyoon YouTube bira gadhiiftan wachaawuriin keessan 8,000 yoo ta'e birrii argachuu dandeessu. Kanaafuu maaloo isin viidiyoo keenyat kaas dura gadhiifnellee amma gadhiifnullee koppileen kinuu godhaatii Oromoo wal haa jajjabeessinu isiniin jedha. Anilleen waan beekurraa barnoota tokko isinii qabadhee dhufee jira. Barnoonni an qabadhee dhufelleen egaa barnoota namni baay'een foont istaayilii kanan beeku foont istaayilii akkanat ka jijjiiramu kana. Kanaafuu foont istaayiliillee akkaataa itti jijjiirrattan kan isinitti agarsiisu ta'a. An foont istaayilii kana jijjiiruudhaaf baay'ee itti cinqamaa ture. Aappii garaagaraa seenee foonti manaajarii bichaayyuu gara 5 kanaa buusee inni haqee zeemii viivoo illeen buusee aayifoon illeen buusee jijjiiramuu didee pilaastoora irraa jechuun dadhabee laffaatii meeqan argadhee jira aappii isaa. Kanaafuu foont istaayilii ka barbaadne irra kaachuu hin dandeenya jechuudha. Amma siistam foontis jedha. Siistam foontii keessan pilaasii kanaan ka barbaadan buufattanii galchuu ni dandeessu jechuudha. Egaa guyyaa waattu na mudatee ture. Kanaaf viidiyoon kiyya addaan citee foontii manaajarii kana aappii isaa telegiraama kiyya irra sinii jira. Liinkiin telegiraama kiyyaallee isa kanaati. Aappilleen kunoo faayilii kana buufadhaa isin jedha. Galatooma. Subscribe godhaa.